Wanda batiko. Isin ijoollee magaalaati hambaa jiyyaadha. Dhugumatti aniin kun daddarbaas hin danda'u firiidamaan fadha. Hoggaan dubbisu firiidamaan fadha siifneen ta'a. Deen baadiyyicha yoo naan jette booda. Ati kophee wayii biyya tana dhufte sirraa jijjiirre lafa deemaan dhufne yoo naan jette. Wanni hedduu haadha mana kiyyaatti achi gisee walitti dhufne na yaachisirra biyya giseen geesse biyya teenya baadiyyaadha dhoqqee jira. Isin kun as ispaaltii irra deemuu garte baadiyyaa hamtuudha biyyi teenya diini taa'ee gaafa cidhe biyya tiyyaan na arrabsi taa'ee warra keenya wayii na arrabsi taa'ee fakkeenyaaf dhadhaa fa'aa dibatanii siittis dibuun malu. Namni tokko ifa gisuma duraa kana warqiidha dachiin hundi warqiidha nu biraa warqiidha nuti maarreedha jechuu osoo hin taane maali? Dirree ani mana kiyyaa giseen gaafadhu ani warri feenya kan inni itti dhaladhe baadiyyaa hamtuudha. Yoo biyya teenya nu wajjin dheeyte gadoo qaba. Lafti isaa yoo itti roobe mucuca. Ogu shantam karaa kana rakkoofta. Huccuunis irra baddi. Qarree buutee baata. Isee garii eegaa isii shololaattee gaafa sanii lafa dhooytee achirra ammas kaatee lafa qaqqabachaa baata. Itan deessaa kana. Mana keenya waggaa dheeyte dura mannummaan wal seensisu. Ateesin mana shittootti facaafattanii shittoo manaa kopha godhattanii ta'uchuu kopha godhattanii akkana jiraatan. Afata kana gosa adda addaa afattanii jiraatan nuti citaa haammanneetti citaa rarrafu. Asumatti wadalaa harree hiina mana keenya kana keessa. Re'ees asumatti hidhaanii. Horiis asuma keessatti hidhaanii. Yoo minaalbaata harreen fincaante yookaan horiin fincaane fincaan isaa sun sirra bu'uun malachitti faciisutti. Ganama lafa ol kaateetti dhoqqee horiin irra bule kana harta. Siini taatii kanatti biyya sana waggaa dheeyte wayii naan arrabsi ta'a siif taatee biyya akkasitti daladhe. Walii galle gaa naaf ta'a. Isin fuudhee ganda keenya geessu. Gaafa egaa wal fuune booda haanee ganda hojii dheenu. Ammeenyaa fi akkaan sammuu keessa qarrasiisan hofuufis qophooyte. Ganama lafa ol kaatee yoo faltii re'eetii fi faltii harree kana mana keessaan harree namni sukko ni harta. Faltii harree san hunda haruufis qophooyte. Akka namni itti hin kofalle qophooytee kaatee dheeyte jechuudha. Isee dheeytu garuu ganda keenya nuti mana qorqorroo kibbii qabna. Kibbii ni beektaa biyya keenyatti qadirii qabdi. Khashinaanis adda akkuma magaalaati mana keenya katasaa. Waan barbaachisan ni dhabdee. Barbaadde dhabuusisan ammoo silaa akkasi fuula dura sammuu keessa hawa baadhee hoggaa dheeyte meebii sammuu isii keessa waan biraa uumama ta'a. Kana hunda hojii siinii taa'ee gaafatee naaf ta'a. Jennaan walii gallee amma kun ammaa yoo rabbi jee garaa mataa sagaleen taa'ame. Maashaallah. Guyyaa tokko jecha takka lafaan hin deeffadha. Alhamdulillah ganaalee rabbi. Haa tolchuu. Yaa rabbi jaartee kana. Maashaallah. Amma walumaa gala ijoollee sadii hojii qabu. Maashaallah. Maashaallah. Barnoota isiinis yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii irraa digiriidhaan eebbifamte waa'ee fayyaa qaraatee doktora. Wanneen maasarsiillee dheengadda kumadee argite hojii furanne
gara barnootaatiinis gara barnoota shari'aatiinis nama barnoota shari'aa sirnaan beeku umriidhaanis ijoolleedha waliif galuu dandeenya nuti hundinuu maashaallah gaariidha jeetii yaada. Maashaallah. Ammallee rabbi umrii isin haa dheeressu. Du'aa godhaaf warra jala jirtan ammallee ilmoo gaggaarii ilmoo abbaa fi haadha caaltu rabbi isin haa hannu isin hin jenna umrii nu dheeradhaa. Fayyaa nu ta'a qormaata jaalalaati ustaaziin nu qormaata jaalalaa qopheessee haadha manaa isaatii asseetti goote akkasitti isinis qormaata akkanaa qopheessaaf haadha manaa teessanii fi egaa karaa bultiitiin kana fakkaata. Ustaaza gaafii takkatanii jidduun si gaafachuu barbaadeessumaanuu dhiyoon tana osoo ijoollee saahibaati wajjin osoo haasoinuuti iskiriin sheer naa godhee osoo jaaffeetuu wajjin laalluti makiinaan gaafa amata afur shan dura makiinaa takka ture makiinaan tun injinar Abdurrahmaaniin hundee ture. Bara kamitti makiinaa jalqabaa haa qabatte gaafsanii makiinaan kan ta'e yeroo pooto irratti ilaalu makiinaa bareedduu ta'e sa'aatiin hundee ture. Makiinaa bara kamitti haa qabatte ustaaz? Wallahi amma bara torba dura ni ta'a. Amata torba dura makiinaa torba dura. Bara torba dura ni ta'a. Alhamdulillah. Yoo mana keessaa walii galtee jiraattu wanni hundi waluma deemti malee gadi hin deemtu. Wanni guddaan mana keessa khilaafni jiraachuu dhabudha. Wanni inni achiin nu geessanuma jeetii yaada. Mana keessa walii galtee jiraachuun namni tokko ganamumarraa hoo haala jiru sirreeffatee hojii deemuun dhugaa jiru walitti himee hojii deemuun waan bultii keessatti illee gara oliisii ofirraa jechuudha. Maashaallah. Ustaaza akka yuunivarsiitii baateen hojii ta mootummaati istiilan qaamatti hojjechuu jirta moo hojii mootummaa injiinarummaan eebbifamtee hojjette moo waan hojii dhuunfaa hojjettuutu jira? Ani waan isa ajaa'ibu guyyaa yuunivarsiitii irraa bahee kani boru eebbaqiyaatiin ganama Direedawaa seene guyyaan boru eebbaqiyyaa har'aan tana gandee aruusaaf qophaa'u jiran. Ani ganama subii salaatee waan aruusitti huccuun bibbitanii fi waan warri soddaatiif waan tokko tokko waan gurguranii jira waan san isaaniif ergee isaan hundinuu manaa isa aruusa godhaa jiran manni lachuutu aruusa irra jira. Warri firaa fi haaliin saahibban magaalaaleen haa galatooman warri dargaggoonni magaalaa Wadaay dargaggoonni magaalaa Kombolchaa akkasuma magaalaan Aramayaa dargaggoonni kun shamarran isaaniitis qobboo wal jaaranii dhufanii turanii. Manni lachuu afaan gubbaggutu. Namu waan qabu fidee dhufa. Wadaay kun jima qabanii sanuma fidanii. Waan gama san ilaalchisu isaaniif fixee Kombolchaa kun isaaniif fixee aruusa fayyaa. Manni kun biitti hundi asii yaa'u jirti. An garuu ganama kana keetiin jijjiga deemu. Maaliif? Waan isaanirraa irratti kana tokko tokko haa jiru moobaayil baankingii isaanii ergaa fi jijjigaan deemu. Maaliif? Eenyutu beeksisa tokko baase. Namni hojii barbaadan hojii kana qabxii kana qabdan qottaa jetteet beeksisa tokko baaste. Beeksisa san dorgomuufiin jijjiga deemu. Sagantee aruusa jiru. Waggaan dhaboo. Gantee gurganama aruusa bar. Haaya. Jijjiga dhabee foormis guutee dorgommii sanis dorgomee dorgommii xiyya fitadhee qaxita gara manaatti galgala gala jechuudha. Bakkaan deeme nam takkaaf hin himne dalagaa xiyyaaf dorgomeetiin deemee fuudhee guyyaa anaa halee fuudhee har'a Direedawaan teeleen ammas beeksisa baaste osoo nama takka deemin ta'eetuma gaa aruusa mana bisee ka'ee dhaqe. Dorgommii kanas dorgomee sanis fitadhee deebi'e. Haa ta'u akka carraa tahee jara lachuu irrattuu naaf hin milkooyne. Sanis Somaalee fi Oromoon jijjigaa sanis isaan wal lolanichi dubbii isaanii akkuma tattaate. Walirra
Federal tunis bekhoni ni dabrini ke wan tembe khonna binda barre uji mutuma gafa lama kana mokkore gafsa achi wada nu jurum ka gayati sene ujirum ka gaya gara dadda tini no jadda achi wada uji awasa tini no jadda mata kenya samare rabi ke kopsisu wana dadda kana uji awasa rati tiye kaden kana uji chature ani wani simin irran fadde Direda tigalung kawajechu mana kaya jirenya kaya direda wagarachu kawajechu oson high school baradu jolle ragar shanshani flores ingen tore once ani dachi shani bitan zona high school kada the oson high school karo kar shanshani jolle ragar dosani kar dachi shani bitan gawa san dachi karshi dibba shanfam bitatta karshi kuma fam bitatta karshi kuma shanfam bitatta bodata narra Arsh makana kanatin arafa magala ra dachi shanin bidan de dachi shanan mo magala raka ogan amata kafa university de mo manager adetin jira kare kuma takarrat wannan dika benya ka baten so ten kayora an asiggalun qaba nama asif duban qabo fi jirenya kay foye facun qaba wani yadu ala kana mjefadden tore gawa sanu jatu sona school karo anaf dalaga mata hiya gari dachi sanochi samba gurgure asin finne da rabban bulti sene boda dachi gari tachi san gurgure asin finne da bita den tore makina tana salaf masan fa gari gurgure makina dana sarab ta den tore wan to kotok jirenyu mata hiya kana fidi bu baba ورقة نغيس هذا منه جدي ونجرو حواس خينا سنما يدو خرم قال خنا في دو هذا ندو أنا كمان هيرين برام جرتو شوانين بيعو إسحاب على كيادان تر دين برتو إذا ما في كندي بني دلقوا متى خيا أنفاتين هجدا ومرت برا سادن دبر خنا خيسا أكمل بيتو ناقش الجمال اللي جيتي في أيوة لما نقطع كاوجو اللي قال لي Banki ramis ramne tur rawasa khanya fi wa rawasa khanya dal en ra guddo jeti yada banki tana hay sade morra banki tana awasa khanya kaysa tenye gize undo wada denne namakkanne ne biragalurra wahid dalagat rawasna khanya dalage namakkanne biragale hasara ture dalene birag namakkanne biragalurra kaysa tenye nutwari dural le challo si kabo alama dabne kabo ko kaysa galurra jenne ani dina genis akkaataan jireenyaatti sooduma isaa bara nama jala jiru baankii keessatti hafe amma gama tokkoon baankii ramsiisni dalaga akka hojiidhaatti jechuudha akka hojii bileetti hojiilee dhuunfaa fayyaatis gara hojii sadii afurii ni qabu. Waaw hojiilee paablikaati moo piraayiveetiidha hojiileen kun paablika moo piraayiveetiidha moo ani teelee hojii waan hin dalagus ni qaba akka dhuunfaa fayyaatti teelee hojii nayyoo baafadhee waan hin dalagus ni qaba. Akka magaalaa kana keessatti istuudiyoo mataa fayyaas ni qaba. Akka istuudiyoottis ijoollee nama hedduu leenjisee ijoollee sanii wajjin waan hin dalagu jira. Travel agencyidhaas ni hojjedha. Umraa fi kana kanas jechuudha. Hawaasa keenyaaf kunis gama takkaatti gargaarsa. Namoonni umraa deemuu barbaadan hedduu boota amanamtuu dhabuudhaan kan rakkatan hawaasni keenya tajaajila gama hedduu nurraa barbaada. Gama kanaanis travel agencies agreementii suudii deemee warra dirjitiilee suudii wajjin agreementii godhee waa'ee umraa irrattis ni hojjedha. Gara baankii raamseenis ni hojjedha. Hojiilee gara biraatis jirti. Maashaallah. So karaa umraa fi hajjiitiin namoonni keenya amantummaan karaa keessaniin tikeetaa fi waan hunda xumurachuu ni danda'a jechuudha. Waan akka amantummaadhaan ni xumurtaniif jechuudha. Maashaallah. Hawaasni kuma lamaan as keessa jirtan warroonni faamilii teessan ifiifillee umraa dhaquu feetan warri biyya adda addaa jirtanii faamilii fira geessuu barbaaddan Ustaaz Abdurrahmaan qunnamuudhaan yookiin wal qunnamsiisuu yoo ta'anillee anillee wal qunnamsiisuu ni danda'a. Amantummaan osoo waan takka isinirraa waan ta'initti faamilii maatii teessan geessuu ni dandeessanii. Maashaallah Ustaaza ammallee rabbi irratti isin haa dabalu. Egaa diin murannoon diin abbaa kee gammachiisuu fi diin barachuuf kan kee firiin ishiin sii baaste gartee waan bareedaa waan
nama fi rabbillee irraa gammadu biizinasa karaa halaaliin sanii walitti sifante jechuudha. Walumaa galatti. Inshallah. Mashallah. Tole karaa gaafiilee itti aantutti egaa daawwattoota keenya sagantaan akkuma dura isin jee sagantaa dheertuudha. Ammallee sagantaan hin xumuramne har'a xumuratti achi dhiyaachaa jirra. Ustaaza yoo bishaan isin bira jiraate fa'aa afaan qullaa isin dafnee dhugaadha. Bifa manoof tolchaa yoo dandeenye dafnee xumurra. Inshallah hawaasnis warri as jala jirtan hedduu galatoomaa sa'a dheeraa kanaan waliin turuu keessaniif sagantaan ammallee akkuma itti dhufetti jira. Hanga xumura sagantaa keenyatti ammallee nu waliin turaadha. Tole ustaaza gaafiilee takka takka ammallee yeroo ammaan tanaa eeffa keessaafuu miidiyaan babal'atee booda sheekotiin warroonni ilmii qaban warroonni diin qaban even warroota sheekota mana keessa ta'anii ilmii barsiisan yookiin ganda keessa ta'anii ilmii barsiisan caalaa sheekota yookiin nama xiqqishuma ilmii qabu hafee masaa ka sooshaal miidiyaa qabantu irra hawaasa birattis tahee namootuma biraa sheekotuma biraa birattu irra dhageettee fi fudhatama qaba waanuma foloora qabaate qofaaf yoo xiqqisho ilmii irra qabaate sheeka gurguddaa ganda keessa jiru yookiin imaamoota caalaa jara kanaatu irra fudhatama qaba hordoftoota waan qabuuf. Wanni kunoo maaliif ta'uu danda'a akka keessanitti ilaalchi kun ilaalcha akkam isinitti fakkaata? Gaafii bareedduudha. Gaafii ajaa'ibaati. Namni daa'iin namni diin nama yaamu tokko fadaawaa godhu sooshaal miidiyaa irraa fagaachuun qaba badan. Sooshaal miidiyaa dhiyaachuu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti hojjechuu qaba. Ana akkasitti naman. Sooshaal miidiyaan sheekota ni baqachiisa gisee dura dhufu. Sheekota a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jechisiisa. Akkuma anaa yuunivarsiitii dhaqee san argite. Sooshaal miidiyaan gisee dura banta haaree dubartii qullaa sittee siyaasaa. Waan safuun qabna jirata akkasitti siyaasa waan ijaalaaluuf hin tolle a'uuzu billahi waan si jechisiisu. Sheekotiin akkuma akkaawuntii banteen yookaan namarratti agarteeni gisee qullaa harkan qaanii dheessan. Miidiyaan kun nama dandeettii haasawaa qabu. Nama waa dubbachuu danda'u hedduu oomisha. Namni iyyaala ta'us ilaalcha isaa fokkotaa ta'us nama rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef jira. Namni rabbiin dandeettii dubbachuu kanneef kun yoo nama hoogganamuun hin qabaanne hoggaa dubbatu wahis balleessaallee dubbatu dandeettii dubbachuudhaa kana rabbiin tokkatiif ta'uu kana nama hundaaf kan nama hedduu nama qabu jira warra dubbatee nama amansiisuu danda'u jira warra kun ammoo iyyaalota keessaas ni jira namoota naamusa hin qabne keessaas ni jira namootuma zimbiloo kan masteena keessaas ni jira nama ajandaa uumuu danda'u nama waan tokko aktiifa ta'ee waa dalaguu danda'u warra kanaaf hiriibani warri kun ammoo hayyoonni keenya a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim jedhanii sooshaal miidiyaa irra baqachuun isaanii kulaa bantee fi biitii hoggaa harka tumteef asumaan isaan keessa fagaatanii wanni feesisu wanni asirra dhaamsa dabarfachuu barbaadu sheekotiin ta'e daa'imman keenya gara sooshaal miidiyaa dhufanii sagantaalee da'awaa liiv irratti deemtu sagantaalee da'awaa kanneen adda addaa qindeessanii dhiyeessuutu irra jiraatu. Ijoollummaan ammaan tana nuti ijoollee kan taane firoora hedduu qaban jennu tun hundi nama beekumsa qabu barbaadan ka jala deeman. Nama as bahee qoma dhabatee yeroo beekee wajji haasa'u fara. Geema taphachuun haraama. Ija ammayyummaatiin nama laalu hayyuu fadha. Geema taphachuun halaala ija ammayyummaatiin nama laalu fara. Daariitu waan kitaaba irraa harke qofa osoo hin ta'in ija waan tana qorachuu danda'uun haala alamnitti jiruuf nama hubachuu danda'u daa'ii jabaa barbaadu. Daa'ii isaan amansiisuu danda'u barbaadu. Namni asirra wal beeku nama beekumsa qabu. Ijoollummaas filoora gurguddaa qabantuun hundi osoo namni jabaan jiraate filoora isaanii kana kannaniif. Peejuma isaanii gurguddaa kana kannaniif ijoolleen teenya qalbiin isaanii qulqulluu. Namni badaadha inni irratti sooshaal miidiyaa irratti waa inni dalagu jibbiru kun hundi nama sheekotii isaanii jaalatu. Nama haalimman jaalatu. Wanni jechuun ifa oolu. Yaa hayyoota keenya, yaa haalimman keenya isin jaalatu ijoolleen tun hundi.
tanuma waan boca lalaatu turas gubbatti nama dhabde malee isin jaalatti. Osoo madraka irraa qabdanii nama madraka qabu harkatte ijoolleen tun nama waltajjii tanarraa qabu harkatte ijoolleen tun nama waltajjii sana isin jala teessee hordoftu malee nama waan isin deemtaniin faalleessuuti. Namni ilma dhabe intala tapsiisaa akkuma Oromoon jettu dirree tana gubbatti ol yaa'anii asirraa nama dhaban malee asirraa osoo nama harkatanii abadan gara biraan gora. Hayyuun haasawni isaa mi'aawu. Hayyuun jechoonni isaa nama fayyisu keessa. Hayyuun deebisaa gahaa namaa kennuu danda'u. Sooshaal miidiyaa ilaalee maa osa. Maan dubbanne. Hayyuun masgiida irra gizee haasawni isaa akka midhaanii kanan mi'aawu. Nama 200 dura taa'ee haasawu. Nama 10,000 ka jiru kana gubbaa dhufee maan haasawe. Maan haasawe na asitti. Arrabma kun amma gizee haasawaa jiru kana nama 1,600 gubbaa jirra. Nama 1,600 ammaan tana nulaalu jiru kun masgiida feete keessa namni 1,600 qaba akka takkaa taa'ee masgiidni gurguddoo illee hangana hin goofu. Sirrii. Sagantaalee tana keessaa wanni poostii ta'u jechoonni babbareedaan as keessaa poostii ta'u jechoonni babbareedaan haasawaa keessan keessaa ciramee ol bahu biyya tana sirreessuu danda'a. Qalbii ijoollee teenyaa sirreessuu danda'a. Ifiif luugama ijoollee teenyaa nama biraa dhabdee birraa dirree bal'oo tanarra ijoollee gadhiistanii teessanii komatina. Aboo mucaan kun followeraa barbaaduuf akkas ta'e aboo mucaan kun maarreedhaaf akkas ta'e dirruma keessaa nama dhabe waan biraatiif himti. Karaa sirrii eenyutti himee beeka. Jechoota nama qobsu itti dhadhangalaasee shayiniin inni qurdhuuf eenyu as ba'ee beeka. Saafiidha ijoolleen teenya qalbiin isaanii. Dilli badaadha jennee yaadnu kun hundi badaamti. Dilli hamaadha jennee yaadnu ijoolleen teenya hamaati. Dirree tana maaliif irraa hin qabne dhuftanii hayyoonni. Inni jiru kana hanga dandeenyu takkatti yoo dogoggoran ni dogoggortee inni sirreessuu caala. Jaan kun akka malee haasa'e jennee haasa'uu caala. Intalti tun akka malee haasa'uti jennee haasa'uu caala. Maa dura deemnee karaatti hin garsiifne karaa nuti deemnu san deemti ijoolleen teenya. Wanni inni jechuuf jedhu kana hayyoonni gama sooshaal miidiyaa dhufu qaba. Hayyoonni hidda minaaraa ijaaran. Minaaraa miliyoona meeqaan ijaaramte? Miliyoona 5, 6, 7, 10 ijaaramte. Masgiida sanarra kaameeraa bituutu warraan tanarra. Masgiida sanarratti kaameeraa qarshii miliyoona takkaan bitamu. Abbaa 4 fi 5 bitta miliyoona takkaan. Gamaa fi gamanarraa bakka miiraa baasan irratti deebistee sagantaaleen achirraa hayyoonni addunyaadhaaf bifa intarnaashinaala ta'een addunyaaf dhiyeessaa yoo deeman masgiidan hundi ijjiiramni ni dhufa. Khutbaan dilli biyya teenya keessa godhamu hundi minaaraa wajjin wal qabata malee sooshaal miidiyaa wajjin wal hin qabatu. Zamanni immoo zamana minaaraa wajjin wal qabachuun malee miti. Zamana namni mana taa'ee azaananii jee sooshaal miidiyaa irratti dhaggeeffate azaananii jee dhufu. Minaaraa irraan dhaggeeffachuun dhufa. Zamana namni makiinaa deemaa khutbaa kayyoon fi jummaa ta'ee salaatuun dhaqqabinillee khutbaa dhaggeeffataa deemuu qaba. Warraan tana shee abalu maal jee? Sirri. Wallahi sirri. Austraaliyaa ka jiru sa'a nuti asii jummaa salaannuchi makiinaa isaa oofaa khutbaan har'aan tanaa maal ture? Masgiida keenyarraa akka kanarraa jechuun miidiyaatti bifa intarnaashinaala ta'een biyyi teenya hayyoonni keenya sagantaa isaanii torbaanitti ta'u sooshaal miidiyaa kanaaf sa'a kannanii gedmaa torbaanitti galgala laman taa'e. Sagantaatti qophooyte takka dur barama kaasita raayyaa kaasita nu baasa amatatti eeggannee dhaggeeffannaa. Sheekh Jamaal Aliyyiti kaasita nu waraabee nu gadhiisa. Waan baatii guutuutti yaade jechoota qalbii nama jiisu gadhiisa. Sheekh Amiini kaasita waraabee nu gadhiisa. Sheekh Musaa So'aalaati kaasita waraabee gadhiisa. Sheekh Umar Bushraa kaasita waraabee gadhiisa. Cuunfa mee kaasita Sheekh Amiin laa taazan qajoo sallaalee. Amata meeqa dura kan inni waraabee? Arraan tana jechi akkasii cuunfamee ulamaa'ee keessaa qabee hawaasa gabboo jiru hin jiru. Jechi akkasii cuunfaan akkasii da'awaan akkasii gabbaatee hawaasa kanarratti
اتيادمتي ولا موتور رجرات وقصن جيرمني هواسا خناني دفا هواسا خيني خيسنا نبدان نجرو جيتي يا إره دوكا بيجبراتين هواسا خيني خيسنا نبدان نجرو جولين تنيون جولين أركا خيني خيسا باتي ميجي جولين أم حمل نتون تاني مقاي ساني دو نتون تكان سي جولين أركا خيني خيسا باتي جولين أركا علماء خيسا باتي جولين كل بوت علماء ساني جالتا غرو ميدا ساني قدي ساني dirree hundi isaanii gadhiisanii taa'anii duuba ijoollee amachuun hin ta'u. Dhufanii dirree tana ijoollee irraa qabu dura jiraata hayyoonni ni injaa galata. Waaw galatoon ustaaza ulfaadhu. Egaa ergaa guddaa wallahi waan na keessa jirulleedha dubbattanii ulfaadhaa. Gaafiin itti aantu akkana jetti ulamaa'oota Oromoo keessaa warra akkaan dinqisiifatu ulamaa'oota 5 yoo dandeesse nuufannii jaa. warroota akkaan dinqisiifatu 5. Namaa joololojis deembarbo. Gaafiin akkanaatu namaa keessaa dhiisee anilleen yoo jetteemnu namni gaarii miti. Salaa dhiistee gaariidha. Haa ta'u gurmee dhugumaan warraan dinqisiifatan siif. Sheekh Abdallaa Tuqoo jedhama. Harargee bahaa naannoo Fadis kana ture. Seenaa isaa yeroo dhaggeeffadhu biyya teenya kanatti toohida wanni jedhamu guutuun isarraa facaate. Wallaahi egaa yoo rabbi jee seenaa isaa san barreeffamaan dhiyeessinu malee wanni haala nama baasu hin jiru. Warri akka Shee Adam Tuulaa isarraa baratanii rabbiin ilmii nama sanii keessa barakaa kaa'ee seenaa isaa hedduu lamaa irraa dhaggeeffadhee namaan kan dinqisiifadhu irraa. Abu namni waa baratee qofaa miti rabbiin hoggaa waan ati baratte keessa barakaa kaa'e. Waan isin ajaa'iburraa arsii baalee jimma kana hunda keessa ta'u inni jiru kun nama tokkicha sanirraa faca'e. Maashaallah. Sheekotii keenya keessaa namaan akkaan dinqisiifadhu irraa namaan akkaan dinqisiifadhu irraa ammas sheeyyaasiin tafsiira beeytiin beekanii inni illee namaarra lubbuun hin jirre irraa hedduun dinqisiifadha. Nama rabbiin ilmi isaa keessa barakaa kaa'emee tokko tokko siimoo warra jiran keessaas nama fuula rabbii deeman keessaa tokko Shee Adam Tuulaati. Wanni isaan dinqisiifadhuuf waan biraatiif miti. Daawaan isaanii mi'aayee haasinni isaanii faca'ee akkas akkasiif miti. Garuu ilmi isaanii keessa barakaa kaa'ee majlisni hedduun irraa faca'ee biyya hedduun majlisa aalimni hedduun irraa oomishamu. Nama garii rabbiin aalima godheeti aalimni hedduun isarraa bahee faca'u hin jiru. Aalima guddaadha garuu ilmiin isarraa facaatee aalimni bakka adda addaa isarraa eebbifamee akka yuunivarsiitii kolleejjiin gabbaaftu kanatti dhaloota gabbaasanii aalimni irraa bahu. Warra aalimni irraa bahuun biyya teenya keessatti akkaan beekaman keessaa tokko Shee Adam Tuulaati. Hedduun dinqisiifadha. Hojiilee inni hojjechaa turan akkaataatti isaan hawaasa qabanii deemaa turaniin akkaataatti aalimoota biyya tanaa hoogganaa turan hoggaan laalu baay'een dinqisiifadha. Nama rabbiin akkaan barakaa keessa kaa'e keessa aalimoota keenya keessa Shee Adam Caffee beeytulleen beeku. Shee Adam Caffee hedduun dinqisiifadha. Rabbitti araarama isaanis fuula rabbii jiru. Aalimoota Arsii fi Baalee kana keessa Harargee tana keessa Oromiyaa tana keessa aalimni isarraan bahin hin jiru. Rabbiin ilmi isaa keessa barakaa kaa'ee ganduma baadiyyaa ganda Caffee tokko jedhu takka keessa taa'anii oomishni isaan diiniif oomishan. Subhaanallah. Ni ajaa'ibsiisa. Namaan akkaan dinqisiifadhu irraa anis waan beekuun dubbadha. Namni biraatis waan beeku yaadadha. Beekuma saniin jechuudha. Maashaallah. Maashaallah. Namni biraa kan nama jiru keessa akkaan dinqisiifadhu tokko Shee Zabuuri. Shee Zabuur amma lubbuun jiranii ammallee oomishaa jiranii majlisa hedduutu irraa qubate. Majlisni biyya teenya keessatti amma majlisan machaaraa jiru haa ta'u, miijata jiru haa ta'u, naannoo Baalee Arsii Jimmaa kana keessaas majlisa hedduutu isarraa bahee taa'ee qaraasu jiru. Kunis waan hin akkaan namaan akkaan dinqisiifadhu irraa na taasisu irraa. Qabira Jimma keessaa Shee Shaafii aalima guddaadha dhiyeenyaa firamanii rabbiin fuullee rabbiitti haa tolu namaan akkaan dinqisiifadhu irraa. Gara ba'a Arsii kanarraa immoo Shee Hassan Gammadaatiin hedduu dinqisiifadhaa nama hawaasaaf hedduu gara gootummaatiinis gara diiniitiinis
nama akkaan isaanis fuula rabbii eenyuma kana deemanii rabbitti araaramu sheekoti kana hedduun dinqisiifadha hedduu dhagaa yaabboleessoo lakkaa iftuu hin danda'u. Tole galatoomii mee munshidoota biyya keessa jiran